Arra waa'ee Hamster koompaatiitiin isiniif qooduu dhufe. Hamster koompaatii yeroo ammaa kana dhukkuba sammuu nama hundaa ta'ee jira. Waan bara kana Hamster koompaatiin nurratti raawwate yookaan nu godhe dhugaa rabbii cittoon gaalan goone akkuma jedhan san jechuudha. Mee namni akka kootti mataa irraa dhukkubsate jirtanii isin mee Hamster koompaatii kana jechuudha. Ani ofii kiyyallee fi miti garuu mataa irraa dhukkubsadhe. Waanuma inni nama kiyyarra raawwate dhugaa kanumatu mataa na dhukkubsa jechuudha. Because ani yeroo hedduullee itti fayyadamu akkuma isin argaa turtan jechuudha. Yeroo hedduu taaptaabilleen godhu Prophet Paraawurii kiyya osoo inni 500 irra moo 600 jiru eebbifamee jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti namoonni baay'een jechuudha Hamster koompaatii hirriiba itti dhabee halkanii guyyaa taaptaap godhu qubni isaa itti dhukkubee maallaqa hangam argate yookaan hangam takka tookina argate kan jedhu wal madaalchiseetiin arrame deebii gabaabaa yookaan akkasumallee yaaduma kiyya kaasetti yaaduma kiyya irratti deebii isiniif kennaa deema. Isinillee yaada keessan komantii jalatti barreessuu hin dagatina. Mee garasitti osoo hin ce'iniin duratti Hamster koompaatii keessaa osoo hin sobin mee dhugumatti isuma dhugaa waaqni isin argu osoo hin sobin jechuudha. Mee Hamster koompaatii tookina dhiisaati meequma isiniif kafale mee komantii jala barreessaa otoo hin sobin gaalaa waaqa isin argan isiniin jedhe otoo hin sobin daawwattoota Oromaan hundumti keessanuu namoonni viidiyoon kun isin dhaqqabe otoo hin sobin namoonni $50 ol isiniif kenne jira. Yoo guddate jechuudha sanuu bargaa nama sirritti halkanii guyyaa itti dalage jechuudha. $60 $50 yoo akkam jabaate $100 Sigale maal jechuu barbaadeeti Hamster koompaatiin piroojeektii akka addunyaatti guddaa jennee eegaa turre akkasumallee waa hedduu irraa waa guddaa irraa eeggataa turre jechuudha. Inumaa bar irraa eeggatu bichaa dhiisiti namoonni baay'een bar kompiitaran bitadhaa kaameeraan itti bitadhaa waa maaliin namoonni keessafuu ijoolleen asirraa waa barsiisan baay'inni isaanii kan ittiin gowwoomfamanii haga hin qaban jechuudha. Bar jaarraa kana keessa jechuun dhugumatti bar jiini jahan kuni akka jaarraa tokkotti ilaalame bar akka jaarraa tokko inumaa jaarraa bilisummaa gadaa bilisummaa santu nu deebi'u deemaa dhiiroo namni mana taa'eetu milkaa'utti jira akkam sila zabanamaa akkamtu dhiyaate hanga jennu takka mara ga'e jechuudha namni jechuudha. Lakkoofsuma bilbila kanarratti Prophet Paraawurii miliyoona 6 miliyoona 7 dalage kana ilaalee jechuudha. Dhugumatti wanti kun yoo gara tokkotti deebine barattoota keenya mana barumsaatti yaase barataa jechuun barataa qabxii gaarii silaa fidu isa kana dhamaasee yeroo isaa achitti gube dabalataan barsiisonni keenya kan silaa ijoollee qabxii gaarii fichisiisan barsiisanii jechuudha. Harka isaaniitiin silaa kan boronkii qabatanii blackboard irratti ijoollee barsiisan isaan bilbila isaanii harka tokkoon qabataniiti taaptaap godhaa harka tokkoon blackboard irratti chookiin barreessaa deeman jechuudha. Qalbii lamaan jechuudha kan barattoota barsiisaa turan. Kanaaf jechuudha kan bireen barana ijoollee guutuu itti kuffise. Jechuun dhuguma dubbatuu fi wanni kun dhugumatti bar miidhaa sammuu nama hundaa ta'e bar ijoo miidhaa sammuu bar amma namni kamataa dhukkubsatu hagan qabu bar dhugaa rabbii isuma dhugaan isiniin jedhaa bar amma inumaa bar waan biraa dhiisi fakkeenyaaf eebbifamee mire amma bariin eebbifamee jenna amma inni maqumaaf eebbifame malee bar maqumaaf eebbifame malee mee amma namoonni Prophet Paraawurii miliyoona 5 miliyoona 6 miliyoona 7 qaban $50 $60 keessa argataa jiran ji'a guutuu taaptaap godhanii barinumaa nama yoggaa rafullee hamsoolaa jalatti bar taaptaap godhaa jiru jira bar akkanatti ilaal hamsoolaa jala harka gadi kaayee harka tokko mataa ofii jala kaayyatee jechuudha. Harka tokkoon immoo taaptaap godhaa osoo taaptaap godhu harki irratti goggogee achumaan rafuu jira bar harki kun dadhabee jechuudha innaa taaptaap godhuu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuun rabbi sabrii isiniif haa kennu. Ani kana durallee dubbadhee ture jechuudha viidiyoo yoo yaadattan ta'e Hamster koompaatii kun shakkisiisee jira piroojeektii sobaatii jedheetiin tana durallee irraa dubbadhee jira. Maaliif jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Ani onlaayinii kan eega fayyadamu eegalee yookaan hojii onlaayinii kan eega dalaguu eegalee almost gara waggaa 7 deemeetiin jira jechuudha. Hojii onlaayinii baay'een dalagee jechuudha osoo gara yuutuubiin dhufinitti illee weebsaayitoota adda addaa irra dalagaan ture jechuudha. Daawwattoota kiyyaa weebsaayitoota afaan adda addaatiin dalagaman irratti dalageen ture jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti weebsaayitiin kamiyyuu any website yoo isinitti fakkeenyaaf linkileen isinitti ergame akkasumallee hojii irratti eegaltan yeroo makkamiyyuu jechuudha every time websaayitiin birrii fakkeenyaaf kooyina ol aanaa isiniif kafalu yookaan birrii hangana argattanii hangana kafalaa isiniin jiru fakkeenyaaf waan akka Hamster koompaatii kanarratti Prophet Paraawurii yookaan kooyina miliyoona 5 argattanii hanga kana kafalaa hanga kana fudhadhaa jiru yeroo makkamiyyuu na amana websaayitii sobaati dhibbaan dhibbatti websaayitiin
dhugaa kan akkamii kan amanamu kana jechuun fakkeenyaaf yaani kiriptoowwan kamiyyuu kiriptoo karansii kamiyyuu hojii onlaayinii kamiyyuu hin dalagina jechuu kiyyaa miti isinii galee kan kafalullee jira kamumti kafalu sunu persanta hanga isiniif kafalu qaba jechuudha hanga dadhabbii keessanii isiniif hin kafalu sunummaanu sanillee isinitti himamee dhugaa isaa jechuudha fakkeenyaaf yeroon akkana joo miidiyaa hunda yookaan hojii onlaayinaa hunda walitti qabeetii miti weebsaayitoota hunda walitti qabeetii miti weebsaayitoonni yoo dandeettii ati qabaatte abdan keessaafuu dandeettii afaanii yoo qabaatte yoo barnoota qabaatte weebsaayitiin akka lubbuu teetitti maallaqa akkanatti siif kafalu jira jechuudha waan ati lafatti dalagattu dachaa lama sadi kan siif kafalu jira weebsaayitiin kun maal barbaadaree barnoota barbaada sammuu barbaada yeroo firii barbaada yeroo sirraa barbaada jechuudha namoonni fakkeenyaaf akkasitti birrii irraa argatan hojii biraa gonkumaa dhiisaniiti weebsaayitii masan hojii godhatan hojii dhagaa innumtuu maaliif fakkeenyaaf mindaa mootummaa tokko amma Itoophiyaa keessatti yoo ol guddate birrii 20 nyaata yoo ol guddate 20 amma yeroo xiqqoo kana xiqqishoo dabalamee jira na fakkaate 30 kan nyaatullee ni jira weebsaayitii irraa yoo dhugaan sirriitti hojii godhattee daladdee barnoota gahaa dhugumaan qabaatte dandeettii afaanillee sirriitti qabaatte yoo xiqqaate ji'anii weebsaayitiin 80,000 200 jawan 80,000 80,000 siif kafalu dhugaa rabbii ni jira ija kiyyaan argee jira nama fudhatees beeka jira dhibbatti amma ammallee itti dalagamaa jiru jira jechuun doolaara 100 miti beeka gaa birrii Itoophiyaatiin isiniin jedha doolaaratti yoo jijjiirre doolaara 1,000 akkas tana fakkaate doolaara 1,000 akkas tana fakkaate jechuudha yeroo ammaa kana garuu 1,000 irra waan caalu nan fakkaanne akkasuma natti fakkaata yaadaani kasan kafalu jira 100 kan kafalu jira dhugaa rabbitti ni jira sun garuu 200 200 namaaf kafala janii kan warreen namoonni adda addaa barsiisan sunillee soba guddaadha inni sun akkamitti namaaf kafala kan fakkeenyaaf gatii xiqqoome 20 10 5 2 Itoophiyaa fa 5 fa kan namaaf kafalu suni weebsaayitoonni dhugaa siiriyeesii akkasitti siif kafala sun weebsaayitoota akkam jettanii yoo nagaafattan fakkeenyaaf ni daladda waan daladduratti gatii xiqqoo siif hassaaban sigalee gatii xiqqoo siif hassaaban fakkeenyaaf yoo taaptaabii kana ta'ellee kooyinni isaan achirratti siif kennanii hamma muraasa tokko yoo gidduma gala isaati jechuudha laal giddu gala siif kennan sigalee akka amma master kompaatii miliyoona 5 miliyoona takka maal jiru kanaa miti jechuudha riiwardoonni adda addaa jiru kan jiran immoo riiwardoota kooyina 1,000 takkaa kooyina 100 takkaa kooyina 50,000 kana 50,000 iyyuu baay'inaan hin jiru jechuudha isinii galee ka isaan kunneen dhugaadhaan ni kafalan dhibbatti ni kafalan maaliif namoonni illeen kooyinni xiqqa jeeti hifatee biraa deema dantaan qabu bakka kooyinni xiqqaadha namaan kafalu waan maal jee bakka namni dafee biraa deema jechuudha isaan sababa kana keessatti jechuudha namoonni dhugaan obsee dhugaan dalagee ni argata jechuudha waan guddaa miti dhibbatti ni argata maallaqaa jechuudha amma Hamster kompaatiin bar namoonni profeet paraaworii kana bar guddisuu fi akkasumallee waan adda addaa fakkeenyaaf deelii koomboo fi deelii siipariin miliyoona 1 fi miliyoona 5 kooyina namaaf kennu kana namni ilaaleeti nama bar mataan dhukkubee jira bar mee amma bar gatiin isaa bar yoo ilaaltaani an dhugaa rabbi akka malee gaddi akka malee osoon ufii kiyyaa waan kan irratti hojjadhee sila sirriitti riiba itti dhabee yeroo kiyya irratti fixee jechuudha dhugaa rabbi har'a mataan dhukkuban siin jechuun ammallee hordoftoonni kiyya garuu ani yeroo durallee isinitti himee ture jechuudha maalni isiniin jedhe yoo yaadattan ta'e fuul taayimii keessa waan kanarratti hin fixinaa yeroo firii qabdan qofa uf qusannaadhaan woo dhabamellee danta yoo dhufellee danta an arganna jedhaati dalagaa malee guutummaan guututtu ni arganna jettanii hin dalaginaan isiniin jedhan jechuun maaliif waan dhufa waanan beekuuf namoonni baay'een eega kana beektere maaliif hojjetu yookaan miidhamuu keenya nutti dhiifte jechuun ni mala jechuudha yaaduun ni mala ani fakkeenyaaf wanni kun yeroo hundaa'uu jechuudha yeroo hunda yeroon viidiyoo hojjedhura dhuma irratti maalin isiniin jedha waan asirratti daladdan keessaafuu Hamster kompaatii kana fuul taayimii keessan hin dalaginaa isiniin jedhaatiin ture jechuudha paart taayimii keessan qofa yeroo muraasa yeroo qabdanitti yeroo firii taatan qofa asirratti yeroo keessan fixaa malee yeroo keessan asirratti hin fixinaan isiniin jedhaa ture jechuudha yeroo baay'een weebsaayitoota adda addaa waanan hojjedhu jechuudha nin arga weebsaayitoota namaaf kafalanii fi namaaf hin kafalle sirriitti adda baasee beeka by the way namoonni miidiyaa irra dalagu namoota ashaaxira qofa irraa milkaa'u badda dhugaa rabbi yeroon kana jedhu ani ashaaxira isin gowwaadha jechuu kiyyaa miti
Antu fakkeenyaaf yeroo hedduun shawwadamaa oola ilma namaa ta'e kan hin shawwadamne hin jiru jechuudha yeroo baay'ee shawwadamaa oola jechuudha maaliif sooshaal miidiyaan si shawwaddu fakkeenyaaf ati kan irraa argattu yoo ashaaxira yoo bilxii taate nama bilxiitu sooshaal miidiyaa irraa waa argata akkamitti yoo jettanii na gaafattanii sooshaal miidiyaanii social media kamtu waa kaffala kamtu waa hin kaffalle yeroo kamiyyuu social media kireettan kamii keessatti websaayitoota kireettanii maallaqa kaffalan kamuu keessatti muuxannoo fudhataa deemuu qabdati kan darbirraa muuxannoo fudhataa deemuu qabda fakkeenyaaf yeroo hunda websaayitoonni maallaqa kaffalan wal fakkaatan isinitti himeen ture wal fakkaatan wanti isaan siif kennan hojiin ati hojjettu jabduu wanni isaanirraa argattu xiqqoo garuu maallaqni sun dhibbatti siif kaffalanii jechuudha websaayitiin sobaa yookaan kiriptoon sobaa wanni siif kaffalanii fi hojiin ati daladdullee baay'ee salphaadha simpilii tan taate qofa siif fidan akka siif mijjatutti jechuudha maaliif akka namoonni isaan san jechuudha sappoortii godhaniif jechuudha bakka namni hundi akka gara isaanii deebi'ee qabiyyee isaanii san beeksisuuf jechuudha amma bar Hamster kompaatii yoo fudhanne fakkeenyaaf 100 fudhadha YouTube kiyyanaa beeksisaa jaa view YouTube isarratti ilaalamu sun advertising isaan achirratti gadhiifatanii isin achirratti dhaxxanii ilaalta suni birrii biliyoona lakkaamu YouTube irraa argataa jiran tookinni isaan amma gara tookinatti yeroo fakkeenyaaf coin keessan jijjiirame tookinni isaan ummataaf deebi'anii hawaasa isaaniitiif hiran kuni parsantaa muraasni kuni yoo bar waan borsaa isaaniitii baasan hin se'in amma laal wanta YouTube irraa argatan video kan amma laal coin agana isin kennina video teenya dhaqa laala janii linkii fidanii achirratti gaafa gadhiisanii isin dhattanii YouTube irratti daawwatan coin 100 argatuuf Facebook akkasumatti Instagram akkasumatti website isaanii akkasumatti Twitter isaanii akkasumatti daawwataa fi jira kun hundinuu galii mataa ofii kan uf danda'e kun egaa miidiyaa digital ta'e jechuudha miidiyaa gurguddaa akka addunyaatti beekaman jechuudha Google irratti akkasumatti daawwatamaa jechuudha akkanatti wal dalasiisan jechuudha amma maal godhan gaalaal hinna nama hunda gowwoomsuu daawwattoota kiyya namoota baay'ee kan tookina kennanillee bar osoo namummaa si fakkeenyaaf akka isaan websaayitii isaan irratti ibsanitti namoota miliyoona 90 tookinii hirree jirraa jedhan kuni amma dhibbatti sobaa beeka daalaal sigalee osoo dhugaallee ta'e jechuudha amma akkam godhan mataa kiyya waan irra geessinitti nima fakkeenyaaf tookina namoota baay'ee tookina ni kennaniif tookina san deebi'anii maal godhanii kan telegram waalitiin isaa verify ta'e gara telegram isaa hin dabarsan jechuudha namoota telegram waalitii wal connect walirratti godhelle gara sin dabarsan withdraw godhe jedhanii withdraw hin godhan mi amma fakkeenya tokko kiyya keessa seenee isin argisu iddoo jedhu kanarra ni cukaasna sana booda nama coin laala hanga inni tookina naa kenna sirratti laala claimit ka jedhu kana 212 naaf kenna argitanii miti amma tootaaliin kiyya immoo tootaal Hamstariin kiyya tookinni 240 jechuudha isin galee mi amma inni kuni waalitti kiyyara yoo dhaqee hin jiru jechuudha isin galee hundi asirra jira laal amma osoo darbe asiin zeeroo ta jechuudha wantoonni kun hundi asirra hin jiru jechuudha fakkeenyaaf amma withdraw irratti yeroo nan cukaase argitanii amma asiin hin jiru gaas ilaalaal direct claim iddoo jiru sun silaasitti baasaame hin jiru withdraw godheetiin jira kan irratti godhelleen isa kana jechuudha withdraw ta'ee jira jechuudha guutummaan guututti kun haala asirratti step inni argisiisu kana hunda haala asirratti argitan kanaani ana amma withdraw godheetiin jira guutummaan guututti garuu telegram waalitii kiyyarratti hin galle jechuudha sababni inni achirratti hin galinii fi maali jettanii yoo na gaafattanii kuni namoonni Hamster kompaatii irra dalagan waan baay'atanii jiraniif akkasumallee duraanuu airdroppii sobaa waan ta'eef jechuudha kanaaf beekaa jechuudha namoota akkaawuntiin isaanillee seera qabeessa ta'e akkaawuntiin kee seera qabeessaa miti jeniin diimaatti argisiisan yookaan akkaawuntii tantee irra deebiin verify godhii jeniin jechuudha hedduu namaa kan mataa dhukkubse maali malti akkaawuntii ati akkaawuntii lammaffaa yookaan bilbila tokkorratti akkaawuntii lama fayyadamaa jirta sababa ati akkaawuntii lama fayyadamtuuf akkaawuntii kan kee baan goonee jirraa jedha jechuudha chikiin baan ka jedhu namoota hundattuu ni dhufa waan ta'eef jechuudha isa sanaan jechuudha nama kaan gara galchaa jiranii jechuudha kaan waalitiin kan kee seera qabeessaa miti jedhanii jiran jechuudha kaan immoo irra deebi'i yaali jedhanii namoota baay'ee haala kanaan mataa dhukkubsan dhugaa rabbi amma Hamster kompaatii irraa namoonni maallaqa argate lakkoofsan beekta jechuudha lakkoofsan hannum sun isaanummaan sunuyyuu jechuudha namuma dhugumatti siistama isaanii itti fayyadamee jechuudha isin galee kanaafu hundumaafuu rabbii inshallah warra irratti dalagaa turellee dadhabbii keessan rabbi isiniif haa kafalu mana isiniin jedha isaan immoo irraa duroomanii jiranii akkasumallee miidiyaa isaanii ittiin beekamtii guddaa akka addunyaatti YouTube
riikaardii caccabse jechuudha. YouTube miliyoona meeqaan gayan jechuudha yoo xiqqaate. Kanaafuu hundumaafuu gara fuulduraatii fi ani irdirooppii amma booda hin dalagina isiniin hin jedhu. Garuu kan daladdan uf eeggannaan dalagaa obboleeyyan uf eeggannaan dalagaa namoota barnoota sobaa barsiisu jalallee deemtanii hin sobaminaati. Irdurooppii yeroo hedduu kooyina olaanaa isiniif kennu tasumallee hin dalaginaati dhiisaa keessaa baya achumatti. Ammallee siistama isa lammaffaa irdurooppii akkamitti daladdameettanii yeroo jalqabaa sandiisati argattanii ooltanillee waanuma xiqqaadhaami gara boodaa kanarratti dalagadha. Miidhamni keessanillee xiqqaa yoo argattanillee faayidaan isallee xiqqaadha. Faayidaa guddaa irraa arganna jettanii hin cinqaminaa isin. Hanguma argattan sanitti guddifatuu qabdan jechuudha. Waanni miidiyaa kun akkana jechuudha laal. Maaliif adda baafattan yeroo duraa kana itti miidhamuun duratti adda baafattan. Irdurooppii kooyina gurguddaa namaaf kennu hojiin isaa sassalphaa baay'ee simpilii taate tasumallee hin dalaginaa dhiisa. Waan isiniin jedheef hin qaban Hamster koompaat irratti fakkeenya fudhadha. Soo kanaaf namoonni immoo haala nama irratti isin argisiise kanaan jechuudha. Tookinni keessan Hamster koompaatii keessa jiru tasumallee hin argattaniiti sabrii rabbi isiniif haa kennu sabbaraa dhiisa. Lammaffaa irratti jechuudha nuuf darba jettanii gara telegiraam waalitii keessatti nuuf darba jettanii tasumallee yaadina. Telegiraam waaliitiillee irdurooppii biraa irra dalagaa malee ifirraa hin balleessinaa jechuudha. Takka veerifaayi goonan bakka isaanuma jechuudha. Kanaaf hincitiin telegiraamaa turillee baay'eetu jira. Hincitii telegiraamaa hundaayyuu viidiyoo biraatiin hin qabadhee bal'inaan isiniif dhufa jechuudha. Daawwattoota kiyya gaafii hedduu achirratti illee na gaafatameef deebii hin kennine waan ta'eef telegiraam hincitii hedduu qaba. Akkasumallee waan isin achirratti godhuu qabdanii fi godhuu hin qabneetu jira jechuudha. Telegiraam bilbilumaaf itti fayyadamtan kanuma noormaalatiin baanaa beekee piriimeer kan ta'in jechuudha. Noormaalumaa kan itti fayyadamtanu jechuudha. Hincitii isin achirratti dhoffatuu qabdanii fi akkasumallee waan telegiraamni taate viidiyoo biraa keessatti bal'inaan hin qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu telegiraama irratti anamma dubbii cufaa jechuun ni beektanii miti dubbii cufaa hidhaa dubbii jechuudha. Irraa dhuma isi waan isiniin jedhu telegiraama irratti waan hincitii ta'e bal'ina isaa keessa isaa jechuudha. Gara fuulduratti hin qabadhee isiniif dhufa viidiyoo waan hincitii ta'e iimeela irraa kaasa paaswordii irraa kaasa. Hincitii hiriyaa keessa waliin haasottan haa ta'u siyaasa adda addaa irratti haa ta'u telegiraamaan tasuma walii hin ergina. Maaltu keessa jira kan jedhu bal'inaan hin qabadhee isiniif dhufa muuxannoo qaburraa waan argadheerraa jechuudha. Waan dubbiseerraa qabadheetiin isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu Hamster koompaatii walumaan nu gaddisiisee kana fakkaata viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufellee akka isinitti tolullee abdiin qaba. Namoonni isinitti hin tollellee jechuudha firmaa dhiistati bira darbaan isiniin jedha. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatanillee sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayik godhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Mee waan ana asirratti hamma ammatti isiniif eere kana keessaa kan sobatee fi dhugaa ta'ellee akkasumallee waan an komentii jala barreessaa isiniin jedhe osoo hin barreessin bira hin darbinaa mee anuma isiniin jedhe maali irraa tooppikni keenya tokkoffaa wanni isin komentii irra barreessitan mee otoo hin sobin isa waaqni isin argu jechuudha. Otoo hin sobin dhuguma sanitti Hamster koompaatii irraa tookinaa miti beeka hanga ammatti namoonni qarshii gurguratee gara birrii Itoophiyaatti deebifatee maallaqa kaashii fudhatee qarshii meeqa akka fudhatan qofa telegiraama jalatti naa barreessa. Doolaara meeqa qofa akka irraa argattan komentii jala naa barreessa. Viidiyoon irraa xumurameera. Viidiyoo itti aanu namoonni deebinutti nagaa ta'a.